Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa tokko keessatti karaa Play Store keenyaa yeroo seennee aappii PayPal search goonuu gonkumaa argachuu hin dandeenyu. Akkuma agartan isa feekii ta'e yookaan immoo isa dogoggoraa haala kanaan nuuf gaddarreessa. Aappichi akka tasaa yoo ammoo kalaa sirrii taheen isiniif dhufe karaa Play Store keessatti it is not available in your country yookaan ammoo naannoo ta'e ati jirtutti dabarfachuu gonkumaa akka hin dandeenye siif hima. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni baay'een aappii isa dogoggoraa buufachuun maallaqa hedduu akka dhaban argaa jirra. Furmaata wanta kanaa furuuf viidiyoo gabaabaa kana keessatti akkamiin akka aappii PayPal isa sirrii ta'e biyya feetan keessatti jiraattanis akkamiin akka dabarfachuu dandeessan daqiiqaa muraasa kana keessatti isin agarsiisa. Osoo barnoota irraa keenyatti kallattumaan hin dabarre chaanala kanaaf haaraa yoo taate immoo subscribe godhuun iddoo mallattoo bell notification kana banachuu hin dagatin. Viidiyoo nuti gadhiifnu nama hunda dura akka isin qaqqabuuf isin gargaara. Okay guys, kallattumaan gara barnoota keenyatti yeroo deebinu aappii PayPal isa sirrii ta'e dabarfachuudhaaf osoo Play Store hin seenin Chrome keenya aappii Chrome keenya seenna. Aappii Chrome keenya yeroo seennu haala kanaan nuuf bana jechuudha aappichi. Yeroo sana amma iddoo search jettu kanarratti maal barreessa sirriitti ilaala. PayPal godhee APK download godhaa jechuudha. PayPal APK download akkuma agartan kanatti haala kanaan gannaa tarreessaa isa kana search niin godhaa jechuudha. Yeroo search godhee isatti akkana dabarsuun ilaalla waliin linkiilee hedduu akkuma agartan kanatti naaf fide jechuudha guys. Kana dabarfachuudhaaf amma linkiilee kana hunda keessaa kunu akkuma agartan linkiilee kana naaf fidaa. Linkii kam cuqaastu isa jalqabaa irratti argamu kana ni cuqaafna. Linkii isa jalqabaa kana yeroo kallattumaan cuqaafnu app down irraa dabarfanna jechuudha. Haala kanaan linkii isa jalqabaa yoo biyyoo tuqundoo indigatina haala kanaan kun keessaa naaf fide jechuudha. Amma maaliin godhaa gaddeemee iddoo latest download jettu kun akkuma agartan kanaan iddoo kana niin filadha jechuudha guys. Iddoo latest kana yeroo filadhu haala kanaan ammas kun akkuma agartan iddoo download naaf fide jira jechuudha. Aappichi isa kana jechuudha 100 shurii isa sirriidha jechuudha. Amma iddoo download kana cuqaasna. Iddoo download yeroo cuqaafnu kallattumaan aappichi haala kanaan naaf fide jechuudha. Amma browseriin keessa xiyyaa haala kanaan naaf fida iddoo download anyway kan jiru kana niin cuqaasa jechuudha guys. Yeroo linkicha kana cuqaasu kallattumaan aappichi xiyyaa amma isa naa dabra kunoo diiteelii naaf fide jira kunoo gubbaa kana naa dabru jira jechuudha. Akkuma agartan kanatti amma isa diiteel jettu kana niin cuqaasa. Isa diiteel jettu kana yeroo cuqaasu aappichi kallattumaan naaf dabru jira jechuudha guys. Kana booda gonkumaa irra kattan aappichi isa sirriidha jechuudha. Yeroo diiteelii tuqadhu kun akkuma agartan aappichi haala kanaan naaf dabree jira jechuudha guys. Akkuma agartan an dabarfadhee waan hin jiruuf haala kanaan dabarfattanii sana booda kallattumaan aappicha tuquudhaan install godhachuu qofaa jechuudha. Akkamitti akka barattan viidiyoo yeroo dabretti isin garsiisan jira. Waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Viidiyoo kanarratti yoo isin gammachiise like godhuun akkasumas subscribe godhuun dagatina. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan tura.